Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantoo sallaa jiljalatti argamtan nagaan ko bakkanteetin sinaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoona eegdanii isiniin jedhaa. Egaa ka har'a viidiyoo baay'ee shaggee taate takka qabadheen kara keessan dhufee toora yeroo kamiyyuu ka isin fayyada anas isinis ni fayyada jedhu waan barumsa qabu qabadhee kanan kara chaayinaalii kanaa dhufu jechuudha. Warroonni chaayinaal ayyaantuu sallaatti faarawata tan uggaarattan sabskraayibii godhuun maatii keenya ta'a jechuun gamanumaan affeerraa kootidha. Warroonni immooyyuu turtiin afaan aguutan hedduu tokko galatooma isiniin jechuun jaaladha. Sheer godhaa wal biraan gaa meeshaaleen kun koofartiidha. Koofartii mana namaa keessatti argaa turreedha. Mana madaamii keessatti tokkoon ijoolleenis ta'ee maanguddoonnis ta'ee hundi isaaniitu ni qabu. Akkasuma immoo fooxaawwan yeroo baay'ee isaan keessattuu yeroo akka roobaa akka gannaa godhu uffatanii soofaa ragizee ta'an uffatan ijoolleen isaanii lukatti uffatanii dubartoonni isaanii lukatti uffattee teessu. Xixiqqaa kan ta'e kan akka fooxaa garuu inni baay'ee shaggaa tokko kan ta'e yeroo baay'ee ni hawwina. Kaargoo keessattis argee jira jechuudha. Ijoolleen baay'ee shaffaa torbafaa afurfaa kan fidanii dhufaniyyuu baay'ata jechuudha. Ijoolleen biyya alaati jechuudha. Isa san akka waan biyya keessa hin jirre. Dhugaan isiniin jedha biyya keessa gatiin isaatillee gadi bu'aadha. Bi'aansi diraama isin diraama bittan diraama 20-30 gadi wanta tokko hin argama dheessa. Isaayyuu kan waggaa 2 waggaa 3 tanaasaa jira. Amma yeroo kanatti 50 gadi fa'aa argachuu dhabuu dandeessa. Fooxaawwan jechuudha. Asitti garuu dhugaan isiniin jedha bareedduu kan ta'e filattanii birrii 800 hin bittan. Dhugaa akka waan meeshaan biyya keenya hin jirre yeroo baay'ee kanan isinii dhaamu kana achi guurtanii galina. Asitti ittiin hin rakkatina. Ankaraatatamuun boolee keessa jiru dhugaan isiniin jedha bar viidiyoon ayyaman malee ani gizee baay'een dubbadhaa ijoolleedhaa baasuu yeroo baay'een deeme surna jedhee tanan dhiisean. Dhugaan isiniin jedha maaliif dhukkuba achi keessa qorri achi keessa gaafan galee garaan na bokokee guyyaa 3 guyyaa 4 garaan koo gadi hin galu jechuudha. Makaraa kiyyan arge maal kan marra nattaafuu edetanii jechuudha ijoolleedhaa baasuu. Isa dhugaa baay'ee ulfaata achi keessatti. Achi keessatti gaafa argitu ijoolleen ijoolluma keenya shamarran biyya arabaatti galanidha. Roottoo keessaa gadi guuranii gaafa gagguuramu koofartii ansoolawwan isa fooxaawwan ama birrii 800 argattan jedhe kanuma kanatu guuteera. Biyya keenya keessa akkuma argitan koofartiin kun hin bareedas akkasuma immoo akka biyya keenyatti illee dafee xurii ofirra kan buusuu hin dandeenyedha. Xiqqoo ishii adii of keessaa qaba roormaanidha. Ni miiccanna jechuudha. Akkasumara baay'ee waa wanni nama jedhu miti. Gatii isaallee isinittan himaa erguyyuu hin naqina. As keessatti odoo waa'ee gatiin dubbatin. Hordoftoota chaayinaa ayyaantoo sallaa. Namni kun Oromoo keenyadha. Bakki nani suuqii dhaqe kun. Ani baay'ee karaa gizeen deemullee wayillee gizeen gaafadhu durseen afaan Oromootiin dubbadha. Afaan Oromoo san hin dandeenyu hoo namni naan jedheen booda jechuudha afaan Amaariffaa kanan dubbadhu. Bakkuma fe'ee yoggaan deemee afaan Oromoon dafeetoo dubbadha jechuudha. Meeqa jedhee namaanis wal baruudhaaf kaan jechuun waa gaafachuufillee jechuudha. Namni kun akkuma carraatan firaashiiwwan qaba. Firaashiiwwan ani immoo ofii kootiifan barbaade firaashii isa duddaa ta'u egaa isa san gaafachuu dhaqee jechuudha. Firaashiiwwan qaba. Deebisii akkuma argitan ansoolaa hin qaba, algaalibsii ni qaba, koofartii kana hin qaba, fooxaawwan ni qaba jechuudha. Ani akkuma nama kamitan afaan Oromootiin gaafannaan na keessummeesse afaan Oromootiin. Qomoo keenyadha. Waa tokko naan jedhe. Fooxan irraa gaafan bitu waa tokko naan jedhe. Yeroo baay'ee naan jedhe. Nuti naan jedhe. Gatii birrii kana birrii 800 gurgurra fooxaa kana birrii 800 fudhadhu naan jedhe. Tokko afaanuma kiyyaa nu dhuftee na faana dhaabbattee yeroo naa kennitee na karakkartee firaashii kanas gaafachuu keetiif naan jedhe. Fudhadhu. Garuu naan jedhe saba keenya waanan taajjabeen qabaa naan jedhe. Ani mucaa isaaniitiidha. Nama jabaa jiddugaleessadha jechuudha. Jiddugaleessadha. Abbaa ijoollee ta'uu mala. Egaa nama xiqqaa miti. Akkuma nama kamuu tartiibuma namni kamuuyyuu qomoon kamuu hojjetutti asuma Adaamaa keessatti suuqii banee hojjechaa jira jechuudha. Anuma bira naan jedhe tartiiba kana argitaa naan jedhe. Gamaa gamana suuquma akka isaa fakkaatanitu jira. Ani asitti gatii itti mee dhiisanii naan jedhe. Naumti koo qomoomti koo na biraa deemanii isaanirraa kananan 800 gurguru kana naan jedhe 900 isaanirraa deemanii bitan naan jedhe. Maaloo passoba waa tokko narraa bittee deemta. Hoo dambanyaan na godhatte boru deebitee waan biraa bitta. Wanni na sobsiisuuf hin jiru naan jedhe. Baay'ee tokko natti dhaga'amee tanan bira dhaabbadhee
yeroo darbe immoo haannaa wajjiniin meeshaalee fuudhuudhaaf gizeen achiin darbu itti goreetan akkamii hojiin jedheen taa'ee caatii qaamaa jira. Egaa caatii qaamuun akka amantaatitti ayyamamoo fedha homaa rakkoo hin qabu. Akkamii hojiin jedheen gaafadhee itti goree daa'ima kootiin gaafa nagaa jedhuuni afaan Amaariffaatiin nagaa jedheen. Ishiin bari hin dhageessu afaan Amaariffaa jennaan waa tokko naan jedhe. Baay'ee si dinqisiifadhe naan jedhe. Nuyi dogongoraan barree jirra. Nuumti kun naan jedhe. Anumti manatti ijoollee kiyyammoo naan jedhe. Afaan Amaariffaatiin barsiise. Garuu baay'ee si dinqisiifadhe afaanuma kana barsiisuu keetiif jedhee egaa abshir ijoollee keenyatti siifan beeksisaa. Bakka tariiti asis jiraatan ta'e sirraa dhufanii yaabitanii. Tariiti immoo lafatti namni keenya hoo walirraa bitate maal ta'a? Yoo wal kabaje maal ta'a? Yoo anis deemee tajaajila kiyyaafan dhaqe kanuma sani bitu saniin birrii saniin bita. Yoo irraa bite maal ta'a? Wanni mudoo ta'e gabaan nama kanaa kophaatti hin dhaabatu jaran. Gabaan nuyi afaan keenya dubbannu kophaatti nu hin dhaabbatu. Gabaan jara kaan immoo kophaatti hin dhaabbatu. Warshaan jara kaan immoo kophaatti hin bahu. Warshaan nama kaan immoo kophaatti hin bahu jechuudha. Hunduu warshuma tokkoo fida. Tarii gabaa adda addaati haa fidu malee jechuudha. Kwaalitii ta'uusaa immoo ija qabdan ilaalta. Meeshaatu hima. Waan gaarii ta'uusaa meeshaatu hima. Ati nama beektu hoo taate achitti dhaqxee birrii waan dabaleef kwaalitii miti bara. Birrii waan qannaseef kwaalitii miti. Namni kun wanni isaatiin wal madaalee isaan ikkoo baay'inaan warroonni daldala irratti bobba'an warra baay'ee daldalli isaanii qirincaa fi eessaa daangaa irratti warra qaban kuni meeshaa baay'isanii galchan. Nummoo baay'inaan jechuudha uummanni keenya akka argitan amma daldala irratti kan bobba'e. Soorii maal godhii kana mara haasa'uu dhaqxallee naan jechuu dandeessan ijoolleen immoo eenyummaa keessanii quuqamtan immoo akka seeraan dhaggeeffattan abdiin qaba dhugaan isiniin jedha. Haa bitannu walirraa. Haa fayyadamnu walirraa. Maaltu nu ani nama kamiifuyyuu dhugaan isiniin jedha. Wanni tokko hin qabu jibba tokko hin qabu. Garuu maal ta'a obboleettiin kee obboleessi kee omoon kee akkuma saba kamuyyuu yoo gurguratee boqatee gale maal ta'a. Atis immoo birrii achitti kafaltu san kafaltaaf wanni irratti dabaluuf hin jiru yoo walirraa fayyadamne maal ta'a. Gaafanne maaliif dirqama bituu jechuu kooti miti. Garuu anuma cinaadhaa bitan jedhe namni kun dhugaa. Maal naan jedhe wallaahi naan jedhe ati waan irraa fudhatta waa tokko waa lama bittee deemta naan jedhe. Na gaafatanii ani gatuma jirutti himee koottaa isinii qannasee jedheen dhiisanii birrii 200, 300, 400 dabalanii anuma cinaadhaa deemanii bitan naan jedhe. Kuni hunduyyuu qomuma kooti naan jedhe. Afaanuma koo warra dubbatu naan jedhe. Baay'een ajaa'ibsiifadhe. Warrirraa haa fayyadamu. Obboleessa keenyaa tajaajilu, obboleettii keenyaa tajaajilu walaa guddisnu. Innis kiraa kafaleetoo jechuun kana jedhu walii qarshii haa kennu jechuu kooti miti. Gabaa yoo gabayya'an warrirraa yoo gabayya'anne maal ta'a? Walii quuqamu jechuun sunuyyuu kanaa dabala. Warrirraa yoo fayyadamne maal ta'a? Kanan isiniin jechuu jaaladhaa dhiifama warri as keessatti kanumaa jechuu hin qabdu mirga keenya bakka barbaanne bitachuu dandeenya warri jettanillee yoo jiraatan soorii jaaf qalbii keessa irraa na hambisaa isiniin jechuun jaaladhaa. Baay'ee tokko dhiifama garuu waagan taajjabeen kana dubbachuu danda'e. Kara gatii isaatittan darbaa gatii dhugaa dubbachuuf qarshii 2,000 bichaadha. Wanni koofartiin kun jechuudha. Koofartiin qarshii 2,000dha. Inni kan yeroo baay'ee uffatanii biyya keenyatti kaa'ama baay'inaan gizee ganna uffateetu namni warroonni dhiiraa ala minaamin dhaabbachuu ni danda'anii baay'ee tokko bareedaa hedduu tokko namatti tola. Ammaanuyyuu yeroo baay'ee haannaa wajjin uffannee tooni teenya jechuudha. Gizee teenyu haala saniin aga achi guurree kotota nuti ta'ee asitti gana qaraxa gandaa kaffallee asii tiraanispoortii deddeebinee kan arginu ati birrii achitti baastee sana waa lama waan fooxaa kana jechuudha. Fooxaa kana 2-3 bituu dandeessa. Kan achitti tokko bittu. Koofartii yoo binne yoo kaargoo goona jenne koofartiin 3 maalinni roottoo guutuu danda'a. Ansoola ni binne hoo jenne ansoolawwan 4-5 shaantaa guutuu danda'u. In ulfaatallee ammoo ansoolan dhugaa dubbachuuf ansoolan baay'ee wanni fuudha. Inni guddaan maaliin ansoolaa gaafa binnu. Ansoola achi kan hashagame gaafa bittan ansooluma achi argattu. Ansoolaa bakkee dhaabitan kana namni yeroo baay'ee ansoolan biyya keessaa hin xaamu feekii ta'a eeyyan. Inni guddaan ansoolan ati bittu murteessadha. Meeshaan ati bittu murteessadha. Waa'ee ansoolatti irratti sirriitti dubbachuu barbaada. Biyya keessaa warri jiru maal jedhu baay'inaanii ansoola alaa dhufetu caalaa jedhan.
maaliif ansoolaa fannifamteetu haphii wantan gaafaati tokko miiccite bishaantu keessaa yaa'a akka argaa jirtan kana viidiyoodhaan isinii teechise argaa jirtanii akka inni babbareedu dhugaan isiniin jedhaa kun amma koofartii mirti haayidha namichuma san bira dhugaan isiniin jedhaa jechuudha